sabtii dabarte diddaa Turkiyeetiif biyya Iswiidin magaalaa Stookamitti Qur'aanni gubamee ture. Jidduu tana Turkiyee fi Iswiidin walitti mufataa jiran. Iswiidin lola ardii Awurooppaa keessatti jalqabe kanaan baareedee nagee isii cimfatuuf gamtaa waraanaa guddicha naatootti makamuu barbaaddi. Haa ta'u malee Turkiyeen miseensa gamtaa naatoo jabduu waan taateef Iswiidin naatootti makamuun dura garee shororkeessitootaa PKK deeggaruu akka dhaabdu ulaagaa keesse. PKK'n garee hidhattee kibba biyyattii akkasuma kaaba Suuriyaa fi Iraaq keessa sossootee mootummaa Turkiitiin loltu. Miseensonni garee tanaa gariin Siwiidin ta'anii deeggarsa mootummaa Siwiidiniin nagaa Turkiyee jeeqan. Mootummaan Siwiidin ulaagaa Turkiyee kanatti mufatuun hoogganaa garee finxaaleeyyii Deenmaark Rasmus Paludan namni jedhamu imbaasii Turkii duratti akka Qur'aana gubu hayyamaniif. Suuraan yeroo namni Qur'aana gubu mul'istus raabsamtee addunyaa Islaamaa mufachiisaa jirti. Turkiyeen Qur'aanni gubamutti kan dallante ta'uu eega beeksifteen booda imbaasii Iswiidin kan Ankaraa jiru yaamuun akeekkachiifte. Pirezidaantiin humna waraanaa Turkiyee Khaluusii Akkaar dhimma kana hordofuun haala yeroo irratti marii guyyaa Januwaarii 27 gita keenya kan Iswiidin Paul Johnson waliin qabnu hayne. Iswiidin garee PKK deeggaruu waan itti fufteef akkasuma Qur'aanni akka gubamu waan hayyamteef isii waliin marii hin goonuu jedhe. Mootummaan Iswiidin gocha fokkoo akkanaa kana irra deddeebi'ee raawwatuun Islaama, Musliimaa fi Turkiyeettis daangaa dabree jiraa jedhe. Pirezidaantiin dhimma amantii Turkiyeetis Ali Arbaash.